هو بليس خيتو كلا سيقولوا زنا كنتنا ما عملنا بيجرا hordoftoonni xiyya kaasee nu daawwatan hundi keessanuu bakka jirtan nagaa fayyaa qabdan isin jechaaka akkuma beekamu kuno roobaa jira roobuuf deema yuumasila akkana jira garuu dubbii arratan fardi takkaatu nafidee dubbiin fardiidhaa sun tamii yoo hojjetta taate mee sagalee obboleetii tana mee dhageeffadhaa viidiyoo tana namni hundi waan akkana kan ta'e hin jiru immoo komentii jala barreessan jechuudha mee سجلنا ما كان عارف كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجي أفيا داب ليس خير أتي أجمني من أجمن ميدي عدامي هي أجمن كينيا يا أب ليس خير أب ليس خير قوتو خيناتي تو أكملنا قولي بالبلنا جرا خاصو دي دتشي نابتي جيدين مالك أما لما قوتو تلاقي دلك إيجان إرجع بود مسارات نانجا قوتك دتشي نانجا دتشي بتجا الله ينقوتو كينيا كنا نقول إنساني والله نازي أكن أنت بيجارة باغنا خايزتي لبي والله شنت بيتي أربعة ديني أكن تيري عيل موت إنياتي فيرياتي إنيا ريادة إنياتي كبم نيد لينو غنتي أكو مرة جاي سنكنا أبوليان كيا دوباره بتبجولا واني وان أسراس الرادو بجات ورين الرادو بجات جر أران تنا يرو أمان تنا يجو أبوليس يتخاتي أمان ور يتخاتي أمان الماديرة يتخاتي أمان ورخين يتخاتي أمان ممكنو خلتي خناني نمر دلقو جراجة خيساود برتون بياربا جرتن خبياربا خسرتن وان كان نمني راكوبان كمنه نمني أكنن تين برسنتي إبرة سديتم نمني أنغنا تين نجرجه هجاتو جتو خناف أران تنوبلين تنيتوني سجله خيسان ناقبته وبرزخ جخنا ترى لم سد أفرر ترى هدو استدبيتين ترى تكلفان سيبتنانجي مالك ألفات تيرجي إيجاس مسرة تيرت أبنانجي خمسرة تيرجي سامبو دعارته خانه هندا فيديو نجار سيسي ورا بناير جنان أن دعارته برانجور أما تكشار سينك أو تكمجالان جور سجوا أكنا نقول يجتني أما تميكام جتنا خيس جرا أكم ما يصير نمتدي مجان أبوليسا لف مجالا جراتا يجودا خناف نمني مجالا نمك أبو يسنوني بيتن جتوا بربادي الرد إركتي مالك إنها سيقول ونانجان إني سياقول وجاني جتوري ورساني ربي بلتي سين جتور ورساني yeroo gaafatu isaatu magaalaa jira isaatti gartee ergi inni gartee haasii godhu jechuudha warrinis karaa isaatti ergisan jechuudha kanaaf carraa chaansiidha namni obboleessa keessaa lafa magaalaatti qabu tokko ni amanaa jechuudha obboleessa jechuun dhuguma rabbi sanatti yeroo amma wannummaan obboleessa yaanii amanis tokko yeroo hin jiru yoo bufuma kanaan haa ta'u ta'e jechuudha kanaaf obboleeyyan keenya dubbiin tuni wallahi dubbii hedduu garaa nama nyaattee obboleessa illeedha amma garuma jabaateetu nama biraatiif illee dhaamsa ta'a dhaamsi kuni ati nama miidiyaati gartee hawaasa biraan mucaasan gartee dhaqiiti naa gaafadhu nuti ijoollee naannoo takkaati jechuudha kanaaf dhaqii naa gaafadhu mucaasanii viidiyoolee waraabii asirratti naa maxxansii jettee jechuudha isin arratan kanaaf arra dubbii jabaateetu obboleessa akka gartee viidiyoo akka gartee gaafatamu fa miidiyaatiin akka isin akka gaafattu feetee jirti jechuudha kanarratti gaa namni badii qabu namni waan akkanaa dalagee jiru amma fakkeenyaaf miidiyaalee haayya marti fakkaatu amma fakkeenyaaf dhaqee niin gaafadha waan inni jiru niin gaafadha jechuudha immoo viidiyoo waraabuu inni nuu haayya marti fakkaatu kaameeraa dho'iseetiin maaliif jennaan waan kana fakkaatu hedduu jira waan ta'eef obboleeyyan keessan akkana nama gudu jiru hedduu jira waan ta'eef akka namni hundi gorsa irraa fudhatu anis kaameeraa dho'ifadheen waan kana iccitii inni godhe kana irraa waraabee kaneen maxxansuun ta'a jechuudha inshaallah kanaafuu obboleeyyan keenya warroottan gartee akkana mudannoo kanaa qabdan waan akkanaa kana gartee kan isinirra gahee jiru hedduudha akka jirus niin beekaa jechuudha obboleeyyan keenya namoonni rakkoo kanaa qabu hedduudha dhibbaa dhibbattis ni beeknaa jechuudha waan kana waan ta'eef jecha akkasitti qabee isa viidiyoo isaa isarraa waraabee lafti jiraattee gartee lafa san kan agarsiisu taates tolee viidiyoo waraabeetiin lafa san isin garsiise jechuudha yookiin kaanis waan inni jiru yoo maallaqa san itti battee qabdu taates agartee isiniif marrutaa beeksisa keessan mee gisee kana nama godhe mee akkam jechuudha keessaa dubartoonni biyya namaa jiran egaa yeroo mara jechuudha yeroo mara wanni biyya tana gurfan achitti isaan deebisu wanni gartee biyya namaa san keessa amata meeqa isaan lakkaa'achiisu wanni gartee biyya suudii irraa gurfan kana biyya biraa ammas itti deemanii umrii isaanii biyya namaa keessa fixaniif waan akkanaa kanaa jechuudha wanti kuni namoonni gartee biyya tana keessa jiran
haadhaas ta'e abbaa obboleeyyanis ta'e namni viidiyoo ta'e jedhan agartan sheer gootanii akka namoota biraan keessan maaliif jennaan arraan tana ilmoon teessan ta'e isin biyya namaatti argitan egaa bar isin jireenya jiraachuu nama feeti bar isinis bar waan daleessee irratti mana jaalatee jireenya isii bareedaa jiraachuu nama feeti wanni kana hunda oolche maali yoo isin xiqqoo isin argatte walitti qabdanii fi mana taatus waan qabeenya isii walitti kuuftaniif isin tuddhuftee bultii jaartee haadha manaa taatee nagaan teessee jiraatti jechuudha gaafa waan isin gartee isinitti argitu obboleeyyan ta'us rahima taatus bifa kanaan namni biraattis dhiibbaa akkanaa dubartoota irratti oofaa jirtan dubartoota biyya namaa keessatti umrii jalaa fixxanii akka isin ilmoo malee haftu akka isin jireenya bareedaa hin jiran akka isin yeroo mara gartee xiinsammuu rakkinuma sammuu qofa gartee tun biyyaa jettee warra keenyaa jettee akka isin hin fanniftu akkas godhaa jirtanii jechuudha kanaafuu namoonni waan akkana akkanaa kan dalaydanii jiraatan rabbiin gartee isin gaafachuu ta'a haqa namaa rabbiin namaan dhiisu haqa namaa abbaan fedhe hanga isaa yema gaafatanitti rabbiin haqa namaa namaaf hin dhiisu kanaaf jecha warroottan akkana taatan waan kana irraa dhaabbadhaa isin jenna rabbi isin haa qajeelchu wassalaamu alaikum warahmatullahi